meeshaalee ramadaana keessa fayyadamanii fi akkasuma tashkiila kana bareedaa kana jechuun ramadaan kariim kan jedhu akkuma biyya namaatitti sufraanii fi akkasuma wantoota fafannisanii. Rabbi jiraatana yaadaan du'ini hameysi jaalala sirraan gu'ini siifaa bareeddu hireentee sirraan badini. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota obboleettiwwaniif obboleeyyan kiyyamee isa kana akka inni bareedu laala maal akka jedhaniin maqaa isaa hin beeku gaafa iidaa ofillee taatee maatii keessaniin gammachiisuu dandeettan as keessaa jechuudha saaniiwwan shorbaa babbareedduu tana ramadaana kana ittiin gammada akkasuma maatii keessanillee ittiin gammachiisaa isiniin jechuu fi godoo barsahaan illeen jechuudha 16,500 17,000 ilaa hanga 4,500 jira jechuudha akka sadarkaa qabuun walirra jira isiniin jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya. Akkasuma zirgiiwwan babbareedduu fi isaanii abbaa takka abbaa lama abbaa sadii abbaa afurii shaklii onneetiin waan garagaraatiin jechuudha mana keenya bareechuu dandeenya as keessaa jechuudha fagootti ilaallee sodaachuu hin qabnu aguma humna keenyatiin kunniin sadarkaa qaba jechuudha tokkoffaan 16,700 ilaaga 500 lammaffalleen akkasumatti sadaffalleen akkasumatti jira isiniin jedha asumaan obboleen keessa isin deebisee siiniiwwan babbareedduu tana yoo laaltan jechuudha taqalbiin teessan ziqitti jette ofillee ittiin gammaddanii maatii keessanillee ittiin gammachiisuu dandeettan jechuudha siiniin tun hedduu babbareeda faashiniiwwan amma dhufe tunniin jechuudha. Akkasii gatiin isillee gatii madaallaa waaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa kuma fireen jaha jechuudha 2,500 2,400 2,700 akka sadarkaa isiitiin jirti isiniin jedha. Akkasuma maanka waan fannoo jechuu bifa wardaa kanaanii fi jechuudha akkasumallee kashabii kanaan jira gosoota baay'een jira keessaa laaltanii isin immoo ka barbaadan heloo jechuu dandeettaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya gatiin isaallee 2,500 2,300 jira jechuudha. Kun immoo tuyyuu dahabiin jira jechuudha obboleeyyan kiyya gubbarraan adii jalaan immoo tuyyuu bifa warqiitiin jechuudha dahabiin hin beeytanii. Akkasii obboleeyyan kiyyaa meeshaaleen jechuudha xiqqoo qaqqaalaa jira tarii birraa kanaa fi maaliif akka ta'e bicha wallaahi ani hin beeku jechuudha. Kaasatan diqqoo mesiirraa turtanii gaafa dhaytan gaafa achi deebitan jechuudha baay'ee takka jijjiirama argitan asumaan cirfaa kanallee jechuudha yeroo ramadaana hedduu nama fayyada cirfaan kun ka zayitiiti jechuudha kun immoo zayitii nama faana waraaba inni kun immoo tuyyuu jechuudha. Baay'ee bareeda isa kana ofiif mana kiyyaafiin fudhan isiniin jedha isinillee akka warroonni ofiifillee barbaadan meeshaa ajajattan jechuudha yeroo cirfaa ajajattan isa kanallee osoo keessa buufattanii baay'ee dasna jedha maaliif eega bitachuun keessaniin ollee meeshaa kaaniin guuttanii bitattan isa kanallee itti dabalattan isin fayyada maaliifuu namni yeroo ramadaana kanas osoo taate yeroo birallee hin xabbafata jechuudha waa hin zayititti hin xabbasa akkasii isaaniin tuni abbaa lamaati baay'ee furdoodha baay'ee bareedduudha baddee turteeyyuu isaaniin tuni garuu amma hin jirti isiniin jedha meeshaaleen tokko tokko obboleeyyan kiyya ka amma jiruutu ka eegasii hin jirre jira jechuudha har'aan tana yoo nan as keessatti argitan boriiftaan immoo tuyyuu jechuudha gosa biraatiin dhufa qayyaratee dhufa jechuu barbaadeeti. Akkasii isiniin jedha jiblaayitii irraa rakabootii jiblaayitii irraa akkana jirti isiniiwwan tuni jechuudha rakabootiin kuni kan Dubaayii fi akkasuma akkanuma bareeda malee ifaa hin qabu jechuudha baay'ee bareeda baay'ee miidhaga rakabootii Dubaayii jechuudha 7,000 kaasee ilaa hanga 30,000 jira obboleeyyan kiyya amantanii amanuu baattanu maashaallah hedduu takka das nama jedha maal keessa soqa badaatiin ni rawayitii keessa harkaa bu'ees. Akkasii obboleeyyan kiyya ani osoo danda'e bari yeroo takka takka akkasiin seeqataa akka viidiyoon kiyya kun isiniin dabbarretti seeqataatiin hin jettanii fi waa isiniin jedhachumaan isinillee akkasumatti akka laaltan abdii guddaan isinirraa qaba. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya rakabootiin kun waa baay'ee qaba akka humna isaatiin jirallee dhuguma akka dura isiniin jedhe jechuudha akkuma dura isiniin jedhetti ka humna qabu. Rakabootii kan 20 kan 18 kan 25 kan 30 kanneen bitatuu danda'a kan immoo humni isaallee inshaallah illee achi hin gaajjedhee suuta duuba kanaatti rataa jiru kan 10,000 yookaan kasanii gadi bitatee ittiin fataa jedha jechuudha maaliif addunyaan tuni gabaabduudha jireenya haga jiranuu nama qalbii teenna tasgabbiin jiraatu rabbi nu haa taasisu keessa keenya nu haa duroomsu obboleeyyan tiyya wallaahi keessa keenya nu haa duroomsu yoo keessi keenya durummaa hin qabaate waan kamittuu hin gammannu yoo keessi keenya durummaa qabaate tajeen bilaastikii sanitti illee yoo fayyadamne bakka nuti dureeyyiidha jechuudha maaliif irra caalaan qalbii ofiitiin duroomuudha rabbiin qalbii keenya haa duroomsu kubbaayyan kun baay'ee bareedaadha in ulfaata garuu saramiika. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaarra gabayaa isin fidee na wajjin haa laaltanii fi akkasuma keessallee haa laallattanii fi yoo keessaan laallanne immoo
Viidiyoo kiyya share like naa gootanii isiniin jedha. Inni kun baay'ee bareeda obboleeyyan kiyya. Bakka itti qiccanii akka waa itti hin lenne akkasuma akka dafeellee hin qorrine itti qaqqadaaddanii. Baay'ee bareedaa isiniin jedha. Isinitti illee anatti bareede akka isinitti illee bareeda ofdii qabamee kubbaayyaa kana faalaala warroonni ijoollee arabaa jechuudha. Kubbaayyaa babbareedaa kana ol kaayatan itti dhuganii ol kaayatan yoo san hawwuufuun hawwine alhamdulillahi wanni anachitti wanni asii dhabame hin jiru. Akkas isinillee akka kiyya san taatan akka hin hawwine asiyyuu hin jira. Feetan amma bitattanii ol kaatu dandeettanii feetan immoo gaafa galtan bitachuu dandeettaniin isiniin jedha. Inni kun mastaxxabaa faashinii bifa kanaan dhufe. Inni akka markajititti itti qica kan immoo bishaan jalaan gattaraa isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya dhugaa rabbiititti maashaallah tabaarakallaa hedduu babbareeda meeshaan kun jechuudha. Akkasii ka dandeettanii ajajachuu barbaadan keessaa laallachuu dandeettanii asimmoo tuyyuu jechuudha. Saanota kana keessaa global saaniin kun jechuudha ka saramiikatii hedduu bareeda garuu hin ulfaata. Garuu obboleeyyan kiyyaa yeroo keessummaatii fi akkasuma yeroo waajiran qofa itti fayyadaman akkasumallee meeshaa biffee keessa keettanii yoo bareede maashaa Allah tabaarakallaa sanitti aansee siiniyyaa obboleeyyan kiyya an dhugaa rabbii siiniyyoota kana arguuf hedduu gammadee jechuudha. Kinoo akka xiyyaarratti qaba. Siiniyyoonni kanneen hedduutu akkanatti tole jechuudha. Kan bililleellee kan akka bilillee bishaan fakkaatu sunillee hin jiran isiniin jedha. Dhugaa rabbiititti alhamdulillah. Maaliif yeroo nullee jechuudha rabbiin biyya keenya kanallee haa dabarsu wantoota achitti itti dalagan sanirraa muuxannoo fudhannee wantoota san caalu irratti keessatti dalagatuu dandeenya jechuudha. Furnii akkasuma waa baay'ee keessatti itti fayyadamtan akkasumallee jechuudha keekii itti hojjetanii firiijii yookaan hin qorrisiisan isiniin jedha. Akkas isaaniin tun immoo saanii abbaa takkaatii isiniin jedha. Saanii baay'ee bareedduudha maashaallah. Shorbaafillee namoota maatii muraasa qabaniif hin taatii isiniin jedha. As keessa immoo saaniiwwan shorbaa gosa feetanii laallachuu dandeettanii akkasuma global saanii gosoota tanniin illee jechuudha. Buleen hin jira, diiman hin jira, adiin hin jira, saramiikan hin jira, samaawiin hin jira. Maal gaafattarree obboleeyyan kiyya. Isin immoo kan jedhu caalaa as keessa laaltanii ka irras isin jedhe ajajachuu dandeettaniin isiniin jedha. Ka irra as harkisa isin argisiisaa jiru kun immoo tuyyuu faxaayiraa fi akkasuma saambusa wantoota garagaraatiif nama fayyadaa isiniin jedha. Joogiiwwanii fi burcuqqoota as keessa jiran illee laaltanii obboleeyyan kiyyaa yoo barbaadan heloo jechuu dandeettaniin isiniin jedha. Maashaallah wanti as keessa hin jirre hin jiru. Burcuqqoof joogillee gosa garagaraatiin gosa faashinii amma dhufeetiin ka duraanitiin illee hin jira isiniin jedha. Akkasuma obboleeyyan kiyya meeshaalee as keessa jiran ka isin amma ramadaana kana keessa fayyadanii fi garuu meeshaa yeroo nama hin fayyadne hin qabu baay'ee takka dabalaa jira amma immoo tuyyuu jechuudha. Wallaahi baay'ee dabalaa jira rabbummaan haa laaffisu. Ani meeshaa tokko jechuudha meeshaa gaafa inni jechuudha sanii gadi hin jiru gatii himuu sodaadhe yooniin amma dhaqii bitinaan jedhan sanii dachaa dabale jechuudha. Fakkeenyaaf global saanii isinii fudhadha obboleeyyan kiyya. Akkasi warroonni amma ajajatu barbaadanii keessaa laaltanii ajajattanii warroonni duratti immoo tuyyuu ajajachuu barbaadan laaltanii ajajattanii inni kun immoo tuyyuu hin jiraayyuu beeytanii viidiyoo kenna like share gochuun inshaallah obboleeyyan kiyya dirqama obbolummaatiin isiniin jedha. Inni kunillee maashaallah saaniin kun jechuudha faashinii amma dhufe baay'ee bareedaadha wantoota garagaraatiif kaasatan yeroo ammaa kana shorbaaf jechuudha itti qicatanii akkasachi sofrarra yoo kaayanii hedduu maashaallah. Akkasi obboleeyyan kiyya. Kanneen keessaa jechuudha laaltanii ka barbaadaniin ajajattanii kan barbaanne akkuma dura isiniin jedhe immoo tuyyuu jiraachuun qoftuu gahaadha maashaallah biyya keenya illee kun mara jira jennee itti gammannaa miree bara wallaa itti gammanna alhamdulillahi rabbil alamin. Kan mootuyyuu isiniin argine as keessaa jechuudha waan feetanii yoo waan of biraa qabdan ergitan wanti hin jirre hin jiru isiniin jechuuf hin jedhe. Egaa obboleeyyan kiyya sarbisoota illee jechuudha gosa babbareedaa taheen dhufee jira jechuudha akka duraa caalaa fooyya'ee wanti barru wallaa fooyya'ee dhufaa jira. Akkasitti ilaaltanii inshaallah warri ajajattan sila ajajattanii ka ganaa immoo tuyyuu xalabatu weddan ka ganaa meeshaa bitatu weddan namallee bichisiifattan ofillee bittattan haala kanaan laaluun qofti gahaadha jechuudha. Biyya keenya keessatti isuma dhugaatu duraan hagana hin ga'u jechuudha. Haganallee jechuudha mudii hin qabu sarbisoonni ammaaf immoo saanoon illee fofooyya'anii akkasumallee jechuudha sarbisoonni illee fofooyya'anii babbareedanii adaduma adadaan dabalatanii dhufaa jiraniin isiniin jedha. Akkasi rabbiin illee jechuudha warra qabu itti fayyadamsiisu warra hin qabne immoo tuyyuu bareechee isaan bitachiisu
wantoota ittiin bitattan isinii haa laaffisu anaaf isinillee akkasumallee ittillee fayyadamu rabbi nu haa laaffisuu isiniin jedha. Meeshaalee hedduu muudii qabanii fi akkasuma yoo ilaalanillee bareeduu yoo ulfuutanillee ulfaatu yoo itti fayyadamtanillee das isin jedhuudha isiniin jedha. Saaniin kun jechuudha isaa gosa garagaraatiin jira. Gosa babbareedaadhaan jira jechuudha maashaallah tabaarakallah akkasii. Warroonni irraa qabdan heloo jechuu dandeettanii jechuudha. Inni kun immoo akkuma dura isiniin jedhe bileen kiyya viidiyoo keenya like share gootanii akkasuma yeroo itti qophooftanitti ajajatuu dandeettanii isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Viidiyoo yoo isinitti illee dheerate dhiifama akkuma bareechitanii ilaaltaniif harkisee jechuudha. Isin irratti dheeressee isiniin jedha. Inni kuniin immoo siiniidha. Siiniiwwan dura ilaaltan natti fakkaate. Siiniiwwan illee jechuun obboleeyyan kiyya. Akka tartiiba isiitiin jirti zirgiiwwan illee isiniin jedha obboleeyyan kenna zirgiiwwan. Zirgii warroonni ajajattan jechuudha. Kana keessa laallattanii baay'ee fufurdaadha. Baay'ee fufurdaa achi keessa ajajatuu dandeettaniin isiniin jedha. Saaniin tun abbaa lamaatiin illee abbaa sadiitiin illee abbaa afuriitiin illee abbaa takkaatiin illee ni jirti. Afurii waliin immoo yoo kashanii san taate malee jirti natti hin fakkaanne isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya inni kun cirfaa qaba jechuudha. Baay'ee bifti isallee baay'ee bareeda. Akkuma dura isiniin jedhetti fofooyya'ee dhufa isiniin jedhee mika duraanitti irra bareeda amma abbaan lamaa kun jechuudha maashaallah. Akkas isaaniiwwan shorbaa jechuudha gatii bareedaadhaan tanaanillee murabbaa isii jalaa tanaanillee jirti isiniin jedha. Ta dura laaltan keessa fiita tana keessa illee laallachuu dandeettanii isaaniiwwan shorbaa bittanii maatii keessan birri xiqqoodha obboleeyyan kiyya. Takkitti waan dhibba hin guunne kasaa gammachiisuu dandeettan rabbiin isin haa gammachiisuu. Nama maatii isaa gammachiisee ofillee gammadu isin haa taasisu isiniin jedha. Akkas obboleeyyan kiyya maashaallah hedduu fufurdoo hedduu babbareedduudhallee gosa garagaraatiin jirti akkuma isin argaa jirtanitti jechuudha. Akkasumallee albee istoofii wantoota garagaraa jechuudha. Markajiiwwan kun 1000 amma 1500 jira jechuudha. Kubbaayyaa kana bismillaahi 100 irraanfadhe gatii isaa yoo san gaafadhe afwaniin isiniin jedha. Baay'ee bareeda jechuudha. Nama guddaa fa'aaf osoo ummaa teessan fa'aaf bittanii bareedaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya siiniin tun baddee turte bunniin tuni amma deebitee jirti. Kaasata warri maatii keessan sabiraayisii gootan osoo isii bittanii fi hedduu dasna jedha jechuudha. Gatiin isillee fireen 6,200 jedhaniin jechuudha obboleeyyan kiyya. Fireen 4 immoo an akka isiin taatu bichaa hin beeku yoon hin dogongoruu baadhe akkas dhagahe. Oo dogongore immoo tuyyuu waan kiyyaan isiniin jedha. Baay'ee waddaddeen isiniin jedha rabbi haa laaffisu. Akkas egaa obboleeyyan kiyya oytalleen hin jirti namni bitachuu barbaaddan. Isii lama ofii bitattan malee gara maatii hin ergitanii. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya burcuqqoonnillee gosa dura laaltanii fi gosa as keessa jiruunillee laaluu dandeettanii. Farmuuziin kunniin illee gatii madaalawaadhanii jechuudha. Kunniin baay'ee widdii miti. Qaama isinitti agarsiisaa jiru kunni jechuudha. Maashinni qamashaa hin jira. Ramadaan kariim hin jira. Akkas obboleeyyan kiyya shakalaa urjiitiin jechuudha. Akkasiin jira laaltanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Ka barbaadan immoo bitattanii kan barbaanne immoo like share gootanii yaada keessan nuu kennuu hin dandeettaniin isiniin jedha. Wantoonni as keessaa isin agarsiisuu barbaadu maa inni hin beeytanii obboleeyyan kiyya. Garuu naa waraabame natti hin fakkaanne saanii daabbootti mummuranii keessa kaan jechuudha. Gosa bareedaa tokkoon dhufe pilaastikii matahee bifa bareeda tokkoon dhufe mee isaa sanis inshaallah isinii waraaba. Viidiyoo biraatti irratti jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya kanatti aansee haayisaadha. Haayisaa garbuu ajjaa jedhaniin mi'ajjan afaan amaariffaatiin natti fakkaate. Babbareedatu seene jechuudha. Ka dura seene gurraachallee qabaa ka warri fuulduraa jechuudha. Amma immoo tuyyuu amman tana ka seenaa jiru jechuudha. Bifa qulqullina qabuun haala bareedaa taheen seenaa jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya. As keessaa maatii keessan sarbiraayisii godhuu dandeettanii hedduu bibbite'anii jechuudha garbuu. Kana haga kanaa hin bareedu garuu inuma bareeda. Adada dhufu wanni tokko fooyya'eetuma dhufa walla. An garuu osoon gaafa san kana godhe jedheetiin hin seenaa yeroo argutti gaafa san hin jiru kaa hin seenne. Ka wooma jiru bitanillee wooma gabayaa jiru wooma namni gurguratee ittiin wal bitaa jiru bitee walaakinnahu akkasiin isiniin jedha. Ammoo baay'ee fooyya'insa qabaa baay'ee qulqullina qabaa isiniin jedha.
egaa akkasii obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya gara dhumaa dhiyaatee jira isin irratti dheeresse warroonni jalqabarraa ilaa haga ammaatitti nafaana turtan rabbiin galata keessan isin yaa kafaluu yaadni keessan immoo anaa fi humna yaada keessan nuu kenna akkasuma viidiyoo kennaa ga dandeettaniin laayik sheer godhaa isiniin jedha jazaakumullahu anni khayral jazaa ka dandeettan ofii ajajadhaa kun immoo tuyyuu warri ofii ajajattanillee hiriyoota keessanii obboleeyyan keessanii sheer nuu godhaan isiniin jedha yoo sheer walii goone malee guddachuu hin dandeenyu akkas isiniin jedha.